جرى جرتو رجيفتو تافي كبجمتو تكينا كوني كان فرد فاجر تن تي في او بي ان تي في او بي ان كينا حرقات كيسما قبي كيسما كينا حرقات تين كيسما توكو قبني دفني جرا كيسما كينا حرقا او بوججلس غودينا سلالي مغالا فيكيت دلاتني غدتني اچوما كيس حنغا هما انغا حرقات جراتا جرني إنسا وجين غافي ديبي تاسفنا غافي ديبي تاسفنو وجين سنس أكون وجين ترتان كبجاران سنغافنا إتي أنصر أنا غرما أبو جلس إتي سندبرسا أبو جلس مي إدور الوضع كيسنيتي في مال أكو حجة مي دورا كيسموت كنا والبرتني كبودا غرا غافي ديبي كنا تدبر يجون أني كان تلاتي من مكيتشتي أنا من مكيتشتان تلاتي إيه شرط تانجي nuti kan dhufne TV OBN dhaabbata OBN jedhamu hin beekan natti fakkaata me beekan illee qotee bulaan godina salaalee kun yeroo hedduu misooma irratti bobba'ee waan jiruuf nuti wanni irratti hojjennu irra caalaa waa'ee misoomaati waa'ee misoomaa kana irratti namni hojjetu TV OBN kan siyaadu inni kan dhufne TV OBN irraa jechuudha isin ana nafakkaatu maalo kun anuma isinu maal gochuu jirta kuni kallattiidhaan gara TVtiin ummataaf darbaa jira ummannis isin hordofaa jiranii kanaaf mee gaafii isin gaafadheef mee maal jettan isin deebiin keessa maayin warra abbaa birruun argu jiru amma hundinuu namoonni biyya keessaatii fi biyya alaatii hundi kennaa isin hordofaa jiran hundi isaatti isin hordofaa jiran jechuudha banne isin TV OBN jetan TV OBN kana enu ni kan odigato ofu inni enu nangalle me isa kan hojjanna baasa waan barana kanatu waa hojjan baafatama dubbatu nama dhibdi waan kana hojjanna baasa isin OBN kun kami inni kun enu hoggana TV OBN jechuun dhaabbata mootummaati dhaabbata mootummaa ta'uudhaan masumaa hojjetu TV yeroo hedduu waa'ee misoomaa waa'ee boqqolloo waa'ee qamadii waa'ee garbuu yeroo hedduu kan dabarsu jechuudha TV OBN jechuun ani bar gurbasa se tako gurban diman tako garte du kade muse ani isa fi garte ka diyota na duga caalu baase garte media sannin se he ani garte OBN kana osota he garte hagana yu wan dubbaddu me dubbaddu ani bara amma na ibde me na ibde tana isame me isa tana na ibde dhaggeeffattoota fi jaalatamtoota keenyaa obbo Jallis akkuma dhageettanitti wanni isaan haasa'uu barbaadan waa'ee siyaasaati nuti amma waa'ee siyaasaa irraa bilisaa obbo Jallis wanti nu haasa'aa jirru waa'ee misoomaa waa'ee gartee qonnaa fi horsiisa beelladaa keessan kanarratti haasa'uu barbaanne mee gaafii isinii dhiyeessa haalli hojii keessanii bara kanaa mee maal fakkaata mee hojiin akkamii midhaan boqqolloo kanneen hagam galchitan baran anga tareenu namatti illee hin himnu anu fakoot ma dalagadhe ofi kiyallo omishallee ofuma galfadha maali amma wanni isin kontaala kana nagaafattanii fa isu warri mootummaa kuni boru dhuftanii kontaala kiyya nasaamuufi haguma dalagu sanuu hin himu jedhe hin himu godha anamma himu mee amma osoo na dhiiftanii bareeda osoo na dhiiftanii mee na dhiisa hin himu an kana keessa mootummaa wanni barbaadu tokkollee hin jiru mootummaan bara itti aanutti namoota oomisha gaarii hindeessan badhaasa kennuudha hojjetaa jira waan kanarratti namoota tokko haasofsiisaa jirra mee waan kanarratti isin badhaasa kana fudhatuudhaaf yaadan qabdanii isin hin barbaaddanii ojolle horii sana ilala ojol astachaasa horii sana ilala akka midhaan nyaanni midhaasa waan darbuuf waan hin taane waan garaagaraallee eeggachaa maal waan afaan naqabu duniyaa maaxa nagaafachuu deemtan kana agartee duniyaa horii bate horii ijoollee asirratti debara sanamaati sammalee waan dhibaati illee miti haa ta'u an ammoo osoo gartee ka OMN miidiyaa jedhasan ka gurbaan diimaan dhiyoo tana gartee Ameerikaanii irraa dhufe hoogganu sun nama gaariidha inni amma qilinxoo qaallitti moo eessa jira ijoolleetti yallee yeroo jettu haasotullee dhagaye isa ka Ameerikaanii irraa dhufe sani miidiyaa sanirratti rakkoo kiyya himadha malee kuni rakkoo namaallee hin baasu rakkoo namaallee gartee hin dho'isaa dhugaa hin dubbatu anamma dhiyoo tana anamma asiin dura beeytu miidiyaa ammaan keessa kuni sitaatullee hin beeku ani gurbaan tokko kama akka keetii kana ijoolleedha dhufee na gaafatu yoo na gaafatu ani misooma kiyya garteetiin misooma kiyya ani himadhe gartee waa takka gartee ka ani kontaala 80 jedhe kontaala 8,000 jedhee himee gabaas
tuni dubbii kijibaati meediyaa kana hin barbaadu booda obbo Jajallis kontaala dhikuma saddeet qaba jettee qa'eetiyyatinallee ajjeefti na ajjeesan duniyaa na saamuufi ani hin himu ani ka itti himu OMN sanii isin OBN warri nama hiitan bakka nama itti gartee hiita san dhaqaa gaafadha narraa baya anamma hin barbaadu qa'eetiyyaa osoo deemtanii irra gaarii dhagartee ani amma sanuma irra qalbii na feeti. Mee amma as keessatti waa'ee misooma keessaa baanee waa'ee siyaasaa yoo isin gaafadhe akkamii waa'ee siyaasaa kana irraa hubannoo tokko qabdanii? Waa'ee siyaasaa ani hin beeku. An dalagachuu malee qotachuu malee garuu haa ta'u ilmaan dhumtu tagara hin taanetti kukuffisamtuun illee garaana nyaatti. Gurbaa dhiyoo tana diimaa Ameerikaanii dhufe san gartee ka Ameerikaanii irraa dhufe gurbaa hasoo isa ka haasoo isaa mi'aawu san garteetiin amma qilinxa muqaat garana dha mucaan sun gartee hidhaa jira ammallee tokko gartee Baqqalaa Garbaa maal jedhani dheeraa diimaa inni illee hidhaa jira garteetiin wanni kun na yaachisa galgalaa ganama ijoollee naqaayiti mee waan sanii irraa isin Addis Ababaa irraa dhuftanii waa quba qabdu mee waan sanii na hima kunniin amma gara mootummaan qorannoo garaagaraa irratti adeemsisaa jira waan kana wanti nutis beeknu jiru qaamni mootummaa waan kana qulqulleessuudhaaf yaalii godhaa jira mana murtiitti deddeebi'aa jiranii kana wanni irraa beeknu jiru mee isin amma akka qotee bulaa tokkootti mootummaa keenyaa obbo Abiy Ahmad hin deeggartu moo hin deeggartan obbo Abiy Ahmad biyya kana keessatti waan hedduu dalaganii jiranii waan gaarii waan tokko waan gaarii waan hedduu waan dalaganiif obbo Abiy Ahmad maal waa'ee isaanii irraa bakki Abiy jettaffaramee hin beeku hin dhagaye ani ka ittiin beeku waan gaarii hojjetu waan badaa hojjetaan dhagaye mee waan isaa kana dhiisimee gartee namni garteetiin muuni jalatti illee waa hasaasa waa himu isinuu maal dura mootummaan jennee sila ani maal isin mootummaami nuti kan irraa dabarsaa jirru dhaabbata mootummaati malee nuti mootummaa miti mootummaan of danda'aadha kan biyya bulchuu kun dhaabbata mootummaa sun hoogganu jechuudha. Eenyu isin erge isin mootummaa isin ergee inni mootummaa mika isin erge sun isin ammoo anduruma mootummaa isin se'a. Boru garteetiin ijoollee guddifatan dhoggiti gartee waa'ee kanaallee dubbadhu ani mucama san barbaada mucaa diimaa san gartee diimaa dhiyoo Ameerikaanii dhufe. Ameerikaanii dhufe isuma yaadan ta'e isa sana amma isa san barbaada ani kanan beeku ani dhagaillee waan gaarii irratti hin dhageenye. Ani gartee jarum amma dhumtu tana ta garteetiin juunta moo maalii kaabaa jedhan tana gartee ta Tigraay tana ta dhiyoo dhumte tana gartee isima ani isimaan laalamee isaa sana isimaan beeka an akkuma diina akkuma isitti ijaan laala. Mee dubbii matana iyyuu nan himina isin nan himin ilma kiyya gartee nan himini. Jirra jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira kutaan itti aanu torbee isinii dhiyaata hangasitti turtii gaarii isiniin jenna.